كم جرتن كم توتام داوتوتام أورميا ميديا نيتورك OMN راحلا يرورتي مري كبابا جيسوف جرا المهمر فنتالتي كأوجيسا سيرا في برسيسا يونيفرسيتي دبر براندراني كنترن أبو نصر الدين حسين تنبرت ترجمة قبتيلي كنيا جل قباتين حال سياسي توبيا بركم لما في كرشني هنگا بركم لما في كرسديت مال فكاتا كم لما كرسديت هنگري دما بودمو مالتو مي غوتمات شي كانا كبتما سياسي توبيا أيرو أما كيس جرت لالجسي مري كبابا غونا جل قبا بنصر الدين أتيس يعمل كينيا توجه مري كناف نوفرمو كيتف غلطر قدوس غلطون تلمي جل قبا سمارت سينا كم لما في كرشني كم لما في كرسديتي كابسو الراكس جما غوتو بيتي تكيف ما تركيس تكيسمتو أمن رومو كيروف كارين وريغم كالي كفالي موتما أوياني وكان تي بيلف غرغل شون دندميرا أما موال كيس جرا حال يرو سنيت في أما مال فكاتا وجن سيور مو يرو سنتري في أما مال تجرا ولا مقالة سياسة نيتيوبيا أي حال أما جرو كنان أديم سكيس جرو مال فكاتا وان جرتشي مريب الله تاسفنا جوسمان مي جل كبا يادا تشولا فكما لما كرشن كما لما كرجا كما لما كرتور كما لما كرسدد حالك كمي كيس توريك أبصو يرو سن جيف ما تري في أما compare and contrast بوني والبرغم ندي مناجو. أوكي قالتهم يا محمد يا كمالت مو كابسون متورمو كيستو بروتاتي كافتي كم ما فرشان كم ما فرجا كل تربة فرشة دكيسة جباچا ككوفا كهمنا ودچا هوجنس ساتيس وليتيكا بچا هواس متورمو كيسا في الان هرماتيسا كيرو نتيسا ترسيمو كايچا كابسو فيري غدار غمسي ستوري فيري سمبرس دربي غلما كابسو رومو بليسوما أمني ورمو برباد سنبرا غوداف غامت توري almost وانتوتا democratic post يكانيمو pro وانت كابتيلي وانتوتا غودامو كمان غما موتوما بيسني دابو رتي ياروني غرغرا جراتانيس غلمي كابسو almost rukutama jiraachuu isaa yeroo sanitti kaa'amee ture kuni xinnaates guddates hayyoota Oromoo namoota siyaasaa hawaasa addunyaa hundaa kan waliif galchee ture battalatti gaafileen tokko tokko jiraatanis jechuudha keessattuu jijjiiramni dhufe jijjiirama gaafii uummata Oromoos taate sababa sablammoota biyya sanii ni deebisee dhamee ture sun osoo hin ta'in hafee qabsoon galma isaa san gahuu danda'us yeroo ammaa kana qabsoon sun butamee qaamota mootummaatii fi deeggartoota ilaalcha mootummaadhaan qabatee jiru waliin wal qabatee hooggansi uummata Oromoo immoo kan duraa caalaa haala itti sadarkaa cabe jedhamu tokkotti argamna hooggantoonni Oromoo jajjaboon kan akkasumattis namoonni dhuunfaa beekamoon mana hidhaa keessatti haala itti galantu jira yeroo ammaa kana qabsoon godhamaa jiru xiqqoo qabsoo 2015 irraa adda sababichis kumatis beeytu 2015 yoo qabsoon Oromoo taasifamu at least gruppiin yookaan immoo juntaan aangoo irra ture sun garee TPLF min durfamu OPDO'n yeroo san immoo ergamtuu TPLF taate ergamaa san kan hojii irra kaa'aa turte yookaan immoo kan hojii irra raawwachiisaa turte ta'uu isaatii wal qabatee uummanni Oromoo sabaaf sablammoonni birootis qaama itti qabsaa'an qaama tokko mootummaa aangoo irra ture san irra ture jechuudha yeroo ammaa kana garuu qaamni aangoo irra bahee jiru qabsoo uummata Oromoo fayyadamee haguuggii maqaa Oromootis dabalatee garuu immoo political demography biyya sanii guutumaan guututti haala jijjiiruu danda'uun gaafii siyaasaa biyya san keessatti jiru gaafii siyaasaa isa guddaa dhimma mirgaa fi sabaaf sablammootaa ilaalchisee ka'u guutumaan guututti hacuucee haala itti mootummaa waltawaa mootummaa unitary tahee kan afaan tokko dubbatu kan siyaasaa tokko lallabu kan Itoophiyaa dur biyya san keessatti caqasiisuu barbaaduun bakka bu'ee qabsoon gara duubaa deebi'etti argamna jechuudha kanaafuu haalli jijjiiramni keessa dhufe at least bara TPLF san
the basic political philosophy yookaan immoo gaafiin sabaa fi sablammootaa irratti ka'u haa kabajamuu baatu malee dhimma san irratti gaafiin hin turre amma garuu guutumaan guututti mirgi sabaa fi sablammoota haala itti gaafii keessa galu qabsoon uummata Oromootis qabsoo hadhaa waggaa 50 waggaa 60 dura godhamaa ture san amala san saniif kan saaxilamee jirudha hooggantoonni Oromoo kan mana hidhaa keessa galanii argamanidha kanaafuu I think jijjiirama hedduu jira. Tole akkuma tikaaste kuma lamaa fi kudha shan hanga kuma lamaa fi saddeetii gidduutti qabsoo wayyaanii jilbifachiisuuf yookaan sirnicha san jijjiiruudhaaf taasifamaa ture keessatti wanni jijjiiramni guddaan dhufe mootummaan amaanaa sabaa baatee humna qeerrootiin gara aangootti dhufe kun sirna federaalitii sabdaneessummaa duraan maqallee footee TPLF hin kaa'amee ture san guutumaan guututti balleessuudhaan gara yuunitari isteetitti yookaan gara paartii nam-tokkeetti biyyattii dhiibee kun salphumatti akka mormitootni paartilee siyaasaa hooggantoonni jiranii fi qaamonni mootummaadhaa akka waliin galle uume kun irratti immoo mufii guddaan hawaasa gidduudhaa uumame achumarraa egaa wal dhiibban kan dhufte jechuudha. Egaa wanni kanaan wal qabatee jiru maali? Gaafiin akka Itoophiyaatti jiru uumamuma Itoophiyaatirraa siyaasa Itoophiyaatiin xaluutirraa wantoota kaa'amantu jira. Rakkoon Itoophiyaadhaa maali? Kallattiin Itoophiyaan barbaaddu maali? Yaada jedhu irratti yaadota sadiitu jira basically. Tokkoffaan rakkoon Itoophiyaa rakkoo tokkummaatii warra jedhee yaadutu jira. Warri suni warra gargaartota irra caalaan isaanii yaada feudalistii gargaaranidha. Kanaafuu uummanni kuni yookaan immoo gareen ilaalcha kana